hoolota Dr. Asliiti ani isaan keessa goromtii hangafaatii jette yeroo kudhan. Kedati lammaffaa. Giiftarri warra Dubaay qofa warri Ameerikaati warri biraa giiftii kennuudhaan jettee miti. Yeroo kudhan nuti ijoolleen Dubaay hoolota Dr. Asliiti jara keessa ani goromtii hangafaa jetta. Kishi kedati lammaffaa. Qixaatii lammaffaa qucci bidigii 50 hojjetta. Asli mucaan naa jala jira yoon akkana ol jedhee kana hin dabbara dhiisi kaa maaliif immoo. Riishee maal qoree waan qabu gurgurateetiin makiinaa san qabdisee baankirraa liqeeffatee leenca gadi tuqu ture haga jaartiin isaa daffaramtu maal eega. Ammaani asli ishee dhiisufanii mucaatan akkamitti nama hoosisuu dhuguma jettee bara. Maal eega. Ishi qixaatti sadaffaa. Qixaatii sadaffaa. Jirtu kushiinaa ishiinti beekti kan jirtaatiin. Kushiinaa keessa saaloonii namatti taa'ee jira kushiinaa keessa jira. Ishi. Okay. Jookiin jira kushiinaa san keessa. Jira bishaan itti buuteet. Soogidda xiqqoo itti buutee. Barbaree xiqqoo itti buutee. Baxaabbaxxee dhuydhe xiqqoo maan kaa takka takka. Joogiin akka biyyaa hin jiru kaa burcuqqoodha. Burcuqqoo. Soogidda maan kaa tokko barbaree maan kaa tokko. Ishi ijoolleen Dubaay dhaggeeffadhaan oolota warra Dubaay jedhi giiftarri Dubaay oolota jedhi jennaan didee isin miira keessa galtanii amma asliin ammoo sistan taanan. Mashaallah. Afrikaan daansii dannafta. No, barbaruman dhuga. Ani ijoollee Dubaay immoo oolota hin jedhuun inuman dhuga barbare. Dhugi mirga keetti adabbii afur keessaa akka feete fira. Wayyoo silkii yeroo jaalladhu. Hundi keessaa ragaxaa fooloodhaa tolchanii gaafa guyyaa kudhanii gahee beellama qaba guddoche. Mucaa kiyya kan sadaffaa. Meeqafaa mucaa kiyya meeqafaa ragaxaa. Ragaxaa ati ilma kiyya meeqafaa sina. Meeqafaa. Ani moo. La. Maal jetta? An dhaga'ee. Ragaxaan ilma kiyya meeqafaa. Lakki lammaffaa miti. Dhugini lubbuu dhuguun qaba. Tokkoffaan qaba malee dirqama. Wanno Musa'aabi. Geemi ergi. Tokkoffaa Musa'aabi. Laa tokkoffaan si Musa'aabeedha. Musa'aabeedha isa bareedina baay'ina. Tokkoffaan Musa'aabi. Qo'an affidaa dhaqe. Tokkoffaa. Lammaffaa goonu lammaffaallee. Ragaxaa irratti Musa'aabi irraa amma aanee eenyu wal baradhan. Tiktoon isaa irratti. Soda. Ragaxaa. Ragaxaa lammaffaa. Musa'aabi ragaxaa. Tap godhaa mee guys. Tap godhaa. Tap godhaa. Kafraan hiriyaa ilma kiyyaatti malee ilma kiyyaa miti. Saree kana gizee ragaxaatti malee ufin takka mana kana dhufee hin beeku. Kafraan kun giiftii naa kennaa ture. Hiriyaa ilma kiyyaatti malee ilma kiyyaa miti. Asni. Itti naq. Barbaree fidimee wasane. Sukkaara jedhaa jiran warri Dubaay dhufanii. Sukkaara jedhaa jiran. Sukkaara miti kinoo hinde ashaboo daakkama. Ililli sagal kennaa kanaaf sagalii ililli kennaa. Ililli sagal gaasa ababaa kudhan naa guutaa. Ababaa kudhan. Lees gombulii ababaa. Dhaggeeffadhaa tulluu laal ijoollee Dubaay. Arrabsinaan jennaan didee tananii amma singiiftiin haa kennan asni moo'ee ani qaxxamuun qaba. Asli. Akkam fayyaadha? Fayyaadha. Indee galgala akkanuma mana hojjetatu innee gargaarree finnee asitti immoo bor indee galgala hospitaalatti akka nu baadhannuudhaaf immoo. Kootu beekte eenyu? Haan fuula foonaan beektuuti. Qixaatii qayyaree booddee nutu miidhama. Mushurraadha. Yoo ati fuulannatti mul'atte hin dhiisaaf. No asli aan dhuguufini qoy barbareen eeggachaa. Qoy. Yoo isin fuula mul'atte hin dhiisaaf. Kootu jedhi. Taqqin inni qabu ta mushurraa kana.
Barbaree kana kana. Biyya of seetan biyya orbaa rabda. Kootu asuma dhugaa isaa fi sababaa kee. Kuma sadi guutaa jechuudha. Amma dhaggeeffadha guys kennaa kan abee dhumee dabiliin nuwas naan banne akkam ture. Waan Dubaayii kan warra Dubaayii jechuudha. Kasi bira jira. Agara laafofaa warra Ameerikaa jirutu birrii qaba. Hin beektu. Walla barsiisi isaan magiifti sii kenne sana fooloon taasisa kanaa. Cafari dhiisi bakka dhugaa jettee teetifu osoo waannaan deebisin dhukkubsatta. Cafari sirba itti siyaabantu cafari. Eewutu naa bana asiimoo. Isin saammaa eenyu maqaan isii? Wala lako, wala ya wala lako. Sirba yeroo isaan bani eenyu maqaan isaa sirba wala yeroo isaan. Gara laafoo miira keessaa gara itti kaafatu Dubaayii jiranillee. Eenyu sirba wala yeroo isaan. Harawaa. Padahal kan. No, asli guys dhaggeeffadha. Maariyaamni miskiina islaamoona qayyaruu baate maftii saadha nagaa dhagaasa. Hinde? Gabriel nama gaarii. Bexaam wallahi ani kanaaf si jaaladha barsi. Akka si jaaladhu odoo gartee. Gurra bantanii dhaggeeffatanii kaatanii ibidda sana buutanii kunoo dhagattanii na bira dheessan. Abbaa kudhanii tokkoo fi inuu as jala jira bar. Oh, dhaggeeffataara? Amma dhufe an duraan dhageenye. Bakka isaan keessaa mura poostiin godhina warri nama waraabdan kunniin biyyee nyaadha isin natti aara. Dhagee asli qixaati tokkoffaa. Qixaati tokkoffaa ati fi haadhi seenaa akkamitti wal bartan. Amma sheemin hin jiru daa'imummaan hin jiru. Walqixa jirra. Qixaati lammaffaa. Maali si adaba kabajaa kee tuqa kammoo yoo si adabe. Akkamitti nama guddaa kana. Mo'atte waan ta'eef rakkoon qabu. Qixaati lammaffaa. Kuushaabbi soddoma hojjeta. Inde ani milishaan aseete mokka kushaapi hojjedhu wanchi wuccaa garii jiraame. Ati ammallee waan reefu biyyaa yaa baate waa'ee milishaa yaaddaa. Qixaati sadaffaa sabboonadha viidiyoo hojjeta. Ay sabboonan saahiba kiyyaa dhiise akkattuun hojjedhaa fi keessaa baasisa. Akka giiftiin hanganinee fi maal ta'a miira keessa galchite. Okay, bakka sabboonaa viidiyoo hojjedha maqaa keetiin. Okay. Ay asli. Ati ko meeshaa Diimtuu nagoota. fuudhaa ajajee jedhee hojjedhaaf. Akkasii. Akkas jettee hojjeta. Family nama kan. Mar biyya biraan beeku. Asli giiftara kana booda Dubaay bichaa jira. Jiru. Ameerikaan giiftara kiifti kennuu dhiisanii jiru. Warri Suudii hin kennan. Sila kanaaf ani intala Dubaay. Warri Dubaay ammalaan akka bishaan isitti roobsaa jiru. Dhagee. Warri Ameerikaa maa giiftii kennuu dhiise? Inni diasporaan hin dideen. Maal ta'e? Maalan beeka. Diaspor maqaanuma tokko dhufee ituma jechuudha. Ababaa tokko naa guutu argeen beeku. Ababaa abbaa kudhanii tokko gaayis ababaa abbaa kudhanii tokko. Ababaa abbaa kudhanii shuun afurmallee sin arga. Takkuma Family mi'a amma kofiyaa kan arganaan kuma sadiin guunan. Guys, amma dabili sadiin baay'ee